Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtoonni fi jaallatamtoonni maatii koo kan taatan maqaa Waaqayyo Gooftaa jiraataa bara baraatiin nagaan isiniin jedha. Akkam ooltanii, akkam turtanii, akkam sa'a kana geessan. Ameen. Galatoomuun amalasaa kan ta'e maqaan uumaa keenya Sillaasee yeroo hundumayyuu kan galatoomuu fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Biraan haftuutii kennaa fannoo jalaa haadha saba hundumaa waadaa haraaraa kan taate haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam maqaan ishee kan galatoomuu fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkasuma ergamoonni qulqulloonni toloonni Waaqayyo akka kennaa fi aangoo inni kenneefitti maqaan isaanii kan galatoomuu fi ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Warroonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan chaanaalii kana subscribe gochuutiin ergaawwan barbaachisoo ta'an faarfannaawwan Ortodoksii Tawaahidoo haaraa akkasuma faarfannaawwan turan fi odeeffannoo barbaachisoo ta'an odeeffannoo ariifachiisoo waa'ee dhimma mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo ilaallatus ta'ee dhimmoota biraa irratti odeeffannoowwan barbaachisoo ta'an karaa chaanaalii kanaatiin isin biraan ga'uun yaala. Kanaaf isin immoo kana argachuutiif subscribe gochuu chaanaalii kana subscribe gochuutiin maatii akkanaaf taatan kabajaanan isin gaafadha. Har'a gorsa xiqqoota kan qabadheetoo isiniif dhiyaadhe yoo fedhaa fi heeyyama Waaqayyoo ta'e gara fuulduraatitti wantoota baay'een isiniif dabarsuu yaala. Akkuma kanaan dura isinitti himaa ture barumsa wangeelaa fi wantoota sagantaawwan babbareedoo ta'an karaa Ortodoksii Tawaahidoo Beetekiristaaniitiin wantoota babbareedoo ta'an barsiisota garaagaraa affeeruutiin faarfannaawwan garaagaraa isiniif faarfachuutiin wajjiniin tajaajiluu fi tajaajilamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha. Gara ergaa kiyya guyyaa har'aatitti yeroo deebi'u namoonni baay'een keenya baay'ee dhiphannaa jechuudha. Kadhannaan keenya Waaqayyo fuulduratti waan nuuf hin dhaga'amne nutti fakkaata jechaadha. Yeroo baay'ee kadhannaan keenya gaafin keenya Waaqayyo biratti gaafa nuuf deebi'uu dadhabu gaafa nu jalaa turu nuti Waaqayyo waan nun ilaalle Waaqayyo wanta nun dhageenye nutti fakkaata. Waaqayyo garuu obsa barbaada jechaadha. Ifama barumsa isin barsiisaa hin jiru. Yaa obboloota koo yeroo baay'ee namoonni baay'een dhiphatanii wanta godhan dhabanii yeroo kadhatanitti wanta kadhatan kan hin arganne Waaqayyoon obsaan eeggachuu dadhabuutiin kara daandii hin taanetti kan badan hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Ani guyyaa har'aa kana wantoota kanaaf fakkeenya kan nuuf ta'u seenaa dhugaa tokkoon isinitti hima. Seenichi seenaa dhugaati jechaadha. Obboleettii keenya tokkotu ture. Isheenis yeroo hundumayyuu xiqqoo isheetii kaastee mana amantaa keessatti guddatte, mana amantaa keessatti barachaa Waaqayyoon sodaachaa Waaqayyoon kabajaa guddatte jechuudha obboleettiin keenya kun. Gaafa kana barumsa barattee eebbifamtee hojii dhabde. Yeroo hundumayyuu gara mana Waaqayyoo deemtee Waaqayyootti boossi turte mucayyoon kun. Gaafa kana mana Waaqayyoo deemtee yeroo hundumayyuu gara Waaqayyootti boo'aa turte. Guyyaa tokko ganama mana amantaa dhaqxee waggaa mana amantaatii galtu fiildi isheen baratteen hojiin hojjettoota akka barbaadan beeksisni ba'ee argite. Gaafa kana dhaqxee galmoofte beeksisa kana wantoota barbaachisoo ta'e qabattee wantoota galmeedhaaf barbaachisan dookumentiiwwan barbaachisaa ta'e qabattee gara kana deemte galmoofte. Mindaan isaa 1,000 ture. Mucayyoon kun bakka yaa Waaqayyo atiin beekta jettee Waaqayyoon kadhattee dhaqxee galmooftee sana booda qormaata qoramuu dhaqxee deemtee qoramte. Gaafa qoramtee gaafa qabxiin darbiinsaa dhufu hin darbine. Gaafa kana maaliif yaa Waaqayyo jette baay'ee boosse baay'ee gaddite. Maaliif yaa Waaqayyo otoon si kadhadhu ati maaliif kadhannaa koo naaf hin dhageessu? Amma kana hunda hojii malee taa'eera. Hojii kana immoo argadhe qormaata kana maaliif hin darbine jettee baay'ee mirir jettee boosse.
sana booda ammas turtee waaqayyoon otuma eeggattu guyyaa biraatis manuma amantaati yeroo galtu beeksisni kuni ba'ee argite. Gaafa kanammaa darbuun qaba jettee mindaan isa kana 1,500dha. Kanammaa darbuun qaba jettee ammas qorumsa san dhaqxeetu qoramte. Galmoofte sana booda qorumsaaf waamamte qoramte qormaata. Gaafa qoramtus qoramtee gaafa gara mana ishee galtee qabxiin darbiinsaa gaafa gadhiifamu dhaqxee ilaalte. Gaafa dhaqxee ilaaltu ammas hin dabarre. Baay'ee boosse hin boosse. Mana amantaa dhaqxeet yaa waaqayyo jette ati maaliif na dhageessu? Ati maaliif naaf hin raawwattu? Maalan si godhe? Otoo mana kee keessa tajaajilu, otoo nan si kabaju, otoo nan si jaaladhu, ati garuu maaliif naaf hin raawwattu kana? Jettee gara waaqayyootitti baay'ee boosse waaqayyootti baay'ee dheekkamte. Baay'ee ati jireenya koo keessatti maal laaf goote? Kan jettu waaqayyoodhaan walitti darbuutitti geesse mucayyoon kun baay'ee aarrirraan kan kaate jechaadha. Jettee boossee baay'ee tokko boossee waaqayyoon walitti dabartee gara mana ishee galte. Gara mana ishee galtee ammas mana amantaa hin hafne ilma deemti. Guyyaa sadaffaattis yeroo turtiidhaan booda ammas beeksisni ba'ee argite. Yaa waaqayyo silaa maalan godha jetteetuma bakka silaa ati omaana gargaaraan jirtu jechaatuma kaatee dhaqxee ammas qorumsa san qoramte. Inni kun immoo mindaan isaa meeqa? Qarshii 2,000. Qarshii 2,000 dhaqxee qorumsicha qoramte. Gaafa qoramtee gara mana isheetti galte sana booda qabxiin darbiinsaa gaafa gallakkifamu darbiteetti. Gaafa kana teessee boosse ammas akkuma guyyaa gaafa qormaata yeroo dhabdu boosse sanitti baay'ee boosse baay'ee gaddite. Baay'ee gaddite. Maaliif gaddite laata obboleettiin keenya kun? Maaliif boosse laata? Maaliif gammaduun qabdu turte? Garuu ani yaa waaqayyo baay'een si miidhe. Ati anaaf karoora qabda, kaayyoo qabda, yeroo qabda. Ani garuu sittiin darbe yaa waaqayyo jette obboleettiin keenya baay'ee boosse. Sin miidhe jette. Inni sun ilaala. Wal caalinsa inni qabu ilaala. Inni yeroo jalqabaa qarshii 1,000 ture mindaan isaa. Inni lammaffaan 500. Inni kun immoo 2,000. Nuti wanta nuuf ta'u hin beeknu. Waaqayyo garuu wanta nuuf ta'u hin beeka. Yeroo kadhanni keenya nuuf raawwatamuu didu maaliif yaa waaqayyo jenneetu waaqayyoon gaddisiisu nurra hin jiraatu. Waaqayyo kaayyoodhaaf waan ta'eef, waaqayyo nu caala nuuf yaada waan ta'eef, waaqayyo waan gaarii nuuf kennuuf waan ta'eef. Kanaaf mucayyoon kun gaafa kanas mana amantaa dhaqxee boosse yaa waaqayyo dhiifama naaf godhe jettee jireenya ishee keessatti wanta hedduu baratte jechaadha. Seenaan kun nurree nu barsiisuu danda'a jedhee tanan yaade jechuudha. Kanaaf baay'een keenya wantoota kadhanne gaafa nu jalaa afu, gaafa nu jalaa turu baay'ee waaqayyoon walitti buuna. Ariifannee amma amantaa jijjiiruutti tirree namoonni ga'an jiraachuu malu jechuudha. Kanaaf waaqayyoon obsaan eeggachuu akka qabnu, waaqayyoon jireenya keenya keessatti wanta nuuf ta'u hunduma akka nuuf laatu, wanta nuuf ta'u hunduma akka nuuf godhu kanarraa baranna jechuudha obboloota koo. Isinillee jireenya keessan keessatti wantoonni isin dhiphisu jiraachuu danda'a. Wantoonni gaaffii isinitti ta'ee jiraachuu danda'a. Gaaffiin keessan isin jalaa turuu danda'a. Kanaaf waaqayyoon obsaan eeggadhaa malee waaqayyoon walitti darbuun akka nurra hin jiraanne isiniin jedha obboloota koo. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Viidiyocha immoo ergicha immoo yoo jaallattan laayikii godhaa. Akkasuma immoo hiriyoota keessaniif sheer godhaatii. Hiriyoota keessan biraan ga'aa isiniin jedha. Anis nan jajjabaadha yeroo sanii na jajjabeessaa isiniin jedha obboloota koo. Fayyaa ta'a. Waaqayyo gooftaan yeroo hundumayyuu hunduma keenya wajjiniin yaa ta'u. Waaqayyo yaada hunduma keenyatu nuuf yaa guutuun isiniin jedha obboloota koo. Hiriyoota koo hunduma keessan baay'een sin jaaladha, baay'een si kabaja. Sin kabaja waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Galanni haa ta'u Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluuf hanga bara baraatti. Ameen.